Jaalalli miira utuu hin ta'in murtiidha. Nama jaalataniif yoomiyyuu eessattiyyuu murtee wanta gaarii gochuuti. Murtii yoomiyyuu eessattiyyuu nama jaalatanitti jajjabaachuuti. Murtii nama jaalatan yoomiyyuu eessattiyyuu amanuuti. Murtii nama jaalatan sanarraa ijaa fi gurra gara bitaatti yookaan mirgatti jallisuu dhiisuuti. Murtii dadhabinaa fi hir'ina nama jaalatanii firfirsuu dhiisuuti. Murtii wanta namni jaallatan sun hin barbaanne gochuu dhiisuuti. Murtii nama jaalataniif waan hundumaa ibsuuti. Murtii nama jaalataniif waan hundumaa obsuuti. Boqonnaa 2 Saayikoolojii Jaalalaa. Kutaa kana keessatti namoota amala bebbeekamoo fi gammachiisoo qaban ilaalla. Ofii keenya itti dhiyaachuufis ta'ee nama wajjin walitti fiduufis ibsa amala namootaa keessatti addaan baafnee yoo beekne nama barbaanne tokko riyaa godhachuufis ta'ee waliin gammaduufis tooftaawwan nu gargaaran ni ilaalla. Amaloonni adda addaa olitti ilaalle filannoo hiriyummaatiif baay'ee murteessaa akka ta'an ilaalleerra. Kutaa itti fufu kana keessatti immoo adda addummaa saala waliin dhiira fi dhalaa gidduutti walawwannaa ta'uu fi haala ga'umsa hiriyummaa kan ilaallu ta'a. Walawwannaa fi hiriyummaan dhiira fi dhalaa gidduutti ta'uu walawwannaa sabummaas ta'uu walitti hidhannaa saala walfakkaataa gidduutti ta'u irraa kan darbedha. Humna jireenya lamaan isaanii gara tokkotti fiduu danda'uun kan walitti qabame. Kanaafis humni gargaartuun jaalala bu'uura saala faallaa gidduutti uumamudha. Umurii isa dheeraa fi ishee durbaa qofa akka ulaagaatti ilaaluudhaan jaalalummaan isaanii gidduutti ijaarudha. Umurii isa dhiiraa fi ishee durbaa qofa akka ulaagaatti ilaaluudhaan jaalalli lamaan isaanii gidduutti ijaaramu dhuma hin qabu. Gadi fageenyi fi dheerinni isaas kan hin beekamnedha. Jaalala guddaa kana seemaa jaalalaa hedduudhaan ibsuudhaaf yaaliin guddaan godhameera. Ta'us akka jecha jaalala jedhu walitti dhiyeenya fi michummaa sana ibsuuf jechi nu gargaaru kan biraa hin jiru. Namni tokko hiika jaalalaa yommuu kennu fedhii onnee irraa madee dheebuu wal biratti argamu kajeellaa ijaan ilaalanii garaa keessatti qereebbeera yookaan jaalalaan raafamuu jedha. Jaalalli inni lammaffaan ija isaa yommuu dhaabsisu jaalalli jaamada jedha. Isa kan biraa immoo gurra isaatu duudha. Kanaaf jaalalli duudhadha jedha. Jaalalli dandeettiin kamiyyuu kan ittiin hir'annee fi jireenya qulqulluudha. Akkasumas dandeettiin arguusaa isa uumamaarra darbee seenee arguu yoo dandeessise illee jaalalli kutaa jireenya wanta arguu qabnu qofaa nutti agarsiisudha. Jaalalli miira utuu hin ta'in murtiidha. Nama jaalataniif yoomiyyuu eessattiyyuu murtee wanta gaarii gochuuti. Murtii yoomiyyuu eessattiyyuu nama jaalatanitti jajjabaachuuti. Murtii nama jaalatan yoomiyyuu eessattiyyuu amanuuti. Murtii nama jaalatan sanarraa ijaa fi gurra gara bitaatti yookaan mirgatti jallisuu dhiisuuti. Murtii dadhabinaa fi hir'ina nama jaalatanii firfirsuu dhiisuuti. Murtii wanta namni jaalatan sun hin barbaanne gochuu dhiisuuti. Murtii nama jaalataniif waan hundumaa ibsuuti. Murtii nama jaalataniif waan hundumaa obsuuti. Jaalalli miira otoo hin ta'in murtiidha. Jaalalli fedhii ofii isaatii eeggachuu hin barbaadu. Waan isaaf hin ta'inis hin hojjetu. Namni jaalala of keessaa qabu hin aaru, yakka hin lakkaa'u, ol of hin qabu, of hin tuulus. Jaalalli hundumaa amana, hundumaa abdata, hundumattis ni jajjabaata. Jaalalli miira dhiira tokko durba jaalachiisuu yookaan durba tokko dhiira jaalachiisuu harkisuu otoo hin ta'in jaalalli humna dhiiraa tokko durba isaaf addaan baatee qophoofte yookaan durba tokko dhiira isheedhaaf qophaa'e tokko of hawwatudha. Dhiibbaan miira sammuuf illee hin ajajamne haala baay'ee ariifataa ta'een gammachuu argachuuf saala faallaa harkisuu fi hawwachuunsaa kan beekamedha. Haa ta'u malee gocha hiika jaalala isa sirrii ibsudha. Yeroo tokko carraa akka tasaa walitti isaan fiduun namoonni saala faallaa ta'an wal ilaalanii hafuura waliif galuu uummachuu ni danda'u. Wal baruu kana keessatti jechoota sin jaaladha jedhaniin gara wal quunnamtii saalaa gochuutti fiiguu ni danda'u. Haa ta'uyyuu malee utuu wal hin jaalatin gaaffii gammachuu miira isaanii deebisuun akka danda'amu kunis mallattoo wal jaalachuu akka hin ta'in beekamuu qaba. Wal baruun saala faallaa gidduu jiru amma quunnamtii saalaa qofaatti yoo ta'e quunnamtii saalaa bineensota kamirraayyuu addaan hin ba'u. Miirri foonii
keessumattuu ta'ee umurii dargaggummaa nu quunnaman mimmiidhagoo keessaa isa tokko ta'uun isaa kan hin shakkamne yoo ta'e iyyuu humna miiraa akka qilleensa to'atamuu hin dandeenyeen oofamnee gara gammachuutti ka'achuun waan wal jaalanne fixa nu jechisiisuu hin danda'u. Jaalalli hafuura waliif galuudhaan waan fudhatamuufis wal quunnamtii qaamaaf kan sammuu fi hafuuraa kennamudha. Hir'ina qarooma irraa kan ka'e namoonni wal hin arginee fi wal hin barre olaantummaa maatii qofaan seera gaa'elaa yommuu raawwatan jireenyi isaanii hiika qara calaqqisiisu kenna. Addunyaa hamminnii fi gowwoomsan keessa guute kanattis jaalalli yeroo tokko tokko affeerraa mucucaataa fi dhaadannoo mimmiidhagaa isa baduun dhaadatamuu ta'ee yommuu dhiyaatu yeroo biraa immoo jibba seequu ilkaanitiin golgamee ta'ee dhiyaachuu isaanaaf yeroo tokko tokko warri hidhata jaalalaa qaban gadi fageenya fi bal'ina jaalala isaanii ibsachuuf dhaamsi jechoonni baachuu danda'an hundumtuu baay'ee xinnaatii argu. Onnee walii lallaaffisuuf wabii kan hin qabne waan taaneef sin jaaladhaa waliin jechuu qofti yommuu hiika dhabaa deemu biyya gadi dhiisanii badu. Amma sammuu dogoggorsanitti yeroo mijachuu fi didu hidhata isaanii yookaan matumaa isaanii illee amma balleessuu yaalanitti qotuu jeeqamanii ni argamu. Jaalala irraa kan ka'e tarkaanfiiwwan dararoo ta'an fudhachuun dura jaalalaaf jedhanii wanta isaan hin dhiifne wanti isaan hin eegalle kan isaan ol hin baafne kan isaan gad hin buufnes wanti isaan hin himne wanti isaan hin hawwannes akka hin jirre beekuun barbaachisaadha. Dargaggoonni dhiironni yeroo tokko tokko tooftaawwan dhiyaannaa adda addaatiin of lallaaffisaa durboota dargaggoota miira isaaniitiif deebii gammachuu kennu qabbaneessuu hin beeknetti dhiyaachuu ni danda'u. Karaa kana durbi meeshaa gammachuu dhiiraaf dhiyeessitu malee akkuma isa abbaa qabeenyaa jaalalaaf gammachuu akka ta'an otoo hin hubatin darbe. Ilaalcha hamaa fi hir'uu kana hambisuuf immoo isheen durbaa ajaa'ibsiifannaa dhiironni saala dhalaa ta'uu isaaniitiif durbootaaf qabanirra iyyuu darbee nama waan isheen taateef ilaalcha namummaa isheetiif qabu calaqqisiisu akka irraa barbaaddu akka ta'utti itti himtee hubachiisuu qabdi. Innis yaada ishee dhaggeeffachuu fi qalbii guutuudhaan hubachuudhaan miira ishee to'atee yeroo isaatii waan gochuu qabu qofa raawwachuu qaba. Hafuurri of to'achuu hammuma dabalaa adeemu akkasumas dandeettii jaalala isaa ishee dafiru onnee isaa keessaa burqaa adeema. Yeroo kana amma malee kan isaan gammachiisu seeqa onnee fi dhamdhama mi'aawaa tokko isaan tokkoof kan addaan baate innis tokkos ishee tokkoof kan addaan ba'e ta'uu isaanii kan ibsu jaalalatu gidduu isaaniitti burqa. Seeqni kunis warra waan jaallatanii jiran kanaaf keessa isaanii fi sammuu isaanii keessatti tokkummaa isaan uummachuu danda'an fayyadamuudhaan filannoo nama kamirraa iyyuu adda kan hin taane humna wal harkisuu isaaniif uumu. Tokkummaa kanaaf mijachuu yoo dide tokkichuma qindeessuuf of eeggannoo gochuu dhabuu yookaan dadhabuun boodarra jireenyi kadabeessa akka ta'u gochuu fi kisaaraa galuun isaanii hawaasa sana keessatti darbee mul'achuudhaan hiika jaalalaa otoo balleessuu argameera. Haala kanaanis namoonni hedduun miidhamanii itti hadhaa'ee maalummaa jaalalaa otoo hin hubatin darbaniiru. Shaakala jaalalaa shaakala miira foonii irraa addaan baasanii otoo hin hubatin hafaniiru. Akka dambaliin jaalalaa onnee keessaa burqee calaqqisuu isaan garuu akka waan otoo hin hubatin hafanitti wanti nama gaddisiisu biyya lafaa irraa maaltu jira kiyyoo jaalalaatiin qabamuun utuma jiruu dhamdhama jaalalaa miira isaanii fi gammachuu yeroo xiqqootiin warri jijjiirran hammam kan hin milkaa'in hafanidha. Jaalalaan kiyyeeffamuun otoo jiruu jireenyi jibbisiisan dhamdhama jaalala bobaa dubartoota ejjitootaa jalatti of jalaa balleessuu fakkaatu maaltu jira. Otoo hin jaallatin dhiibbaa maatiitiin dhiibbaa qabeenyatiin akkasuma harkisa biraadhaan kiyyeeffamanii dhamdhama jaalalaa otoo hin mi'eeffatin kanneen hafan hattam kan nama gaddisiisanidha. Sababa kanaaf ture kan namoonni qarshiidhaan gowwoomfamanii jireenya jaalalaa otoo hin mi'eeffatin hafan. Kanaaf jechoota abdii fi fedhiitti kiyyeeffamanii hojii diilallaa amanuudhaan gowwoomfamanii injifatamuudhaan
dhamdhama jaalalaa fi kallattii isaa arguun isaaniif dadhabameef. Namoonni akkasii hawaasa keessatti akka uumama dadhabaatti lakkaa'amaa, akka kosiitti tuffatamaa turan. Akkuma gaaffii dandeettii qormaata adda addaa gaaffii jaalalaas deebisuudhaaf qophii beekumsaa ni barbaachisa. Dandeettii malee ogummaan hin jiru. Jaalalli ogummaa waan ta'eef dandeettii ni gaafata. Dandeettiin kamiyyuu barumsaan kuufama. Kanaafis jireenyi jaalalaa kunuunsaadhaafis ta'ee muuxannoo isaa fudhachuudhaaf dogoggoraaf shaakala jireenyaa keessatti guyyaa guyyaatti uumamuun bilchaachuu danda'uu qabna. Jaalalli dandeettii fi ogummaadhaan jabaate dhaabame humna fi tamba'umsa gonfachuudhaan dhiira fi durbaa tokko godhee cimsee walitti hidhee gara isaan waliin isaan tursu gara addunyaa gaa'ilaatti isaan dabarse. Akkuma mucaan gadaamessa haadha isaa keessatti bifa ittiin mul'atu godhatee jechuunis ispermiin sanyii kormaa hanqaaquu gadaamessaa ishee dubartii keessaa waliin fertilization adeemsiseen akka hin dhalanne dhiirri fi durbi akkuma wal baranii fi wal jaalataniin wal fuudhuun waan hin fakkaannee fi hin danda'amnedha. Yoo wal fuudhan illee akka mucaa yeroo malee dhalatee. Kanaafis furmaanni isaa akka mucaa gadaamessa keessatti sadarkaa guddinaa kan lakkoofsisu turtii yeroo hiriyummaa yookaan kaadhimummaa suuta suutaan jaalala isaan gonfachiisaa jaalala isaanii hundee cimaa irraa dhaabuudhaan gara addunyaa gaa'ilaatti kan isaan dabarsu sadarkaa guddinaa jaalalaatti ol guddachuudha. Yeroo kaadhimummaa kanatti wal quunnamtii saalaa irraa kan hafe wanti isaan hojjetan hundumtuu gaa'ila isaanii ijaarrachuudhaaf bu'uura amansiisaa isaaniif kenna. Yeroo kaadhimummaa keessa quunnamtii saalaa yoo raawwatan garuu ejja irraa addaan ba'ee ni ilaalamu. Yeroo kaadhimummaan kun yeroo isaatti akka arraba abiddaa kan balalchu jaalalaan keessa isaanii magariisaa adeemsisuu isaatiin gammachuu fi gidiraa adda addummaa isaanii tapha ho'aa isaanii gidduutti ta'uu fi yeroo calleessaa xaalayyaa waliif barreessuu bilbila waliif bilbiluu fi obsaaf hawwiidhaan wal eeggachuun warra wal jaalatan lamaanuu akka ta'utti boca itti baasuudhaan darbanii waliin jiraachuu akka danda'aniif yeroo bu'uura isaaniif hundeessudha. Jaalalleewwan sadarkaa kana irra jiran arraba jaalala isaanii isa humna qabeessa kana keessaa boba'uun ifa guddaa kallattii jireenya isaanii isa fuula duraan isaanitti agarsiisuu jiru barachaa jireenya isaanii fuula duraatiif dhimma guddaa tokko kan hubachaa jiran ta'uu isaanii hawaasni naannoo isaan irraa ilaalee hubachuu danda'uu qaba. Dubartiin ulfi tokko dhiibbaan garaa ishee utuu mul'atuu guyyaa da'umsa ishees hawwiidhaan eeggatamaa akka adeemu kaadhimummaanis guddina isaa mul'isaa adeemuudhaan hawaasni naannoo guyyaa dhaloota gaa'ela sanaa guyyaa cidhaa hawwiidhaan eeggachuun isaanii sadarkaa guddina jaalalaati. Haa ta'u malee mucaan dhalatu mirgi isaa hawaasatti dabalamee jiraachuufis ibsi eenyummaa isaatii waraqaa ragaa guyyaa dhalootaa qofaa irraa akka hin mirkanoofne akkuma ta'e gudunfaa guddina jaalala inni ta'e milkoominni gaa'elaa yeroo kaadhimummaa gaariidhaanis ta'e waraqaa ragaa gaa'elaa guyyaa cidhaa mallatteeffamee qofaan kan fiixan ba'e hin ta'u. Gaaffiiwwan qormaata gaa'elli gaafatu seeran yeroo sirrii irratti deebisuun malee kaadhimummaa irra erga ga'anii booddee gufuun itti baay'atee rakkoon hafuura isaanii cabsu muddisiisan yoo isaan mudate iyyuu rakkoo gaa'ela booda dhufuu furuuf qophiin jalqabaa baay'ee murteessaadha. Kanaafis yeroon kun yeroo wal baruu, yeroo wal qorachuu fi yeroo wal sirreessuuti. Yeroon kun dheeratee yoo ture baay'ee fayyada. Tokko tokkoon guyyoota wal argee kaadhimoota adda addaa yeroo hundumaa wantoonni dhokatanii jiran asitti waan mul'ataa deemaniif inni tokko isa kaaniif jecha amala sirreessuu qabu keessa deebi'ee akka ilaaluuf carraa kennaaf. Warri kaadhimummaadhaan jiran gammachuu miira isaanii guuttachuuf jecha daangaa isaanii kaa'amee irra darbuun raawwatee isaaniif hin barbaachisu. Waan wal fuudhan itti fakkaatee gocha warri wal fuudhan raawwatan hojjechuun isaan irra hin jiru. Yeroo kana inni dhiiraa amma kaadhimni isaa eeyyamteef irra darbee adeemuu akka hin dandeenye beekuudhaan jireenya ishee irratti miidhaa geessisuus ta'e
ga'umsa ishees dhugaa baasifatee agarsiisuuf itti gaafatamni mataadhuma ishee durbaa ta'uu isaa beekutu irraa eegama. Hojiiwwan humnaa kanneen akka lolaa, reebichaa, dhagaa falaxuu, ba'aa ulfaataa baachuu fi kan kana fakkaatan keessatti inni dhiiraa humnaa fi ija jabinaan hojjeta yoo ta'e illee yoo durboonni isa bira jiraatan faallaa isaa sodaa uffatee argama. Mucaan durbaa dheekkamsaa fi calleessan yoo isatti dhufte inni dhiiraa humna ittiin da'oo intalaattii kana seenuu danda'u homaa hin qabu. Kanaafis durboonni adeemsa jaalala isaanii fiixan ba'umsa akka argatuuf nama jaalatanii jiran ta'ee dhiira biraa isaa kuffisuuf itti xiyyeeffate amala olitti ibsame kanaan naasisanii akka inni of to'atu gochuuf itti gaafatamummaa qabaachuu isaanii ni gorfama. Beekumsi kaadhimummaa fageenya fi walitti dhiyeenya irratti saala adda addaa addummaa guddaa qaba. Kaadhimummaan dirree daldalaa beekumsa kanaati. Gaa'illi giddu galeessi mala jireenya adda addaatiin yeroo yerootti fooyya'aa dhufee bu'aa bayii fi waltajjii jireenyaa hedduu darbee kan argamu malee gabatee irratti saganteeffatamee qophaa'ee kan dhufu miti. Kanaafuu yeroo kaadhimummaatti nageenya kanaaf dhagaa bu'uuraa kaa'uu danda'uu qabu. Jireenyi gaa'ilaa dhoksaa fi iccitiidhaan bareedee kan ijaaramu otoo hin ta'in karaa namni hundumtuu sirriitti beekuu danda'uun darbuudhaan sirna cidhaatiin tumsamee kaadhimummaa keessaa ba'ee ijaarama. Kunis waan barachuu fi hawaasa barsiisuuf mala hundumaa caalaa barbaachisaadha. Gaa'illi piroojeektii namoonni abbaa manaa fi haadha manaa jedhaman lama gaaddisa tokko jala kan jiran waliin hojjetan otoo hin ta'in duula jireenyaa namoonni lama akka nama tokkoo ta'uudhaan wal'aansoo qabanidha. Bubbee miira to'achuu hin dandeenyeen dhiibamanis ta'e jireenya walxaxaa dura dhaabbachuu hin dandeenye ooluudhaaf yookaan dhiibbawwan naannoo irratti isaan dhufan injifachuuf madaallii tokko malee qormaata madaallii kana utuu hin qoramin gaa'ila yoo dhaabbatan gaa'illi akkanaa gaa'ila jedhamuu hin danda'u jedhamuufis hin malu. Gaa'ilaaf yeroo qophii godhamutti bilchinni sammuu sadarkaan namummaa fi mooraalii madaalamaan jiraachuusaa saalawwan lamaan gidduu adda addummaan guddaan akka hin jirre ta'uu isaa yeroo kaadhimummaa isaanitti addaan baafachuu qabu. Gaa'illi turtii sadarkaa guddina jaalalaa fi adeemsa jireenya gaafatudha. Adeemsi isaa haala gaariidhaan yoo xumurame jireenya gaa'ilaa akkasii keessatti tasgabbii dhabuu fi jeequmsi foonii gidduu seenuu hin danda'u. Shakkiin, tilmaamni, sodaa fi irraanfannaan ulfaa raawwatee hin uumamu. Qooda kana inni tokko isa kaaniif iftoomina qabaachuudhaan waliigaltee onneetiin garaa guutuu wal hubachaa wal sirreessaa hafuura ittiin hir'ina gaa'ela keessatti mul'atan guutaa adeemutu uumama. Kaadhimaa qabaachuuf of qopheessuun aarsaa baasuu kan nama gaafatu ta'uun isaa ifa yoo ta'e iyyuu amansiisa fi dhugaa ta'uu isaa irraa kan ka'e aarsan yeroo tokko baasaniif waan ittiin boonan ta'uu hin qabu. Kanneen addaan ba'anii gargar fagaatanii jiran jaalala ulfaataaf deebii kennuuf kanneen wal quunnamtii saalaa raawwatan deebicha kennuuf erga of qopheessanii booda gochi kun raawwii fi dandeettii olaanaa akka hin ta'in beekamuu qaba. Gama miiratiin immoo gaaffiin jaalalaaf kaadhimummaa deebii gammachuu foonii daangaa hin qabneen kan deebi'uu qabu otoo hin ta'in wal dheebochuu, saayikoolojii sammuu fi hafuura wal jaalataniiti. Dhiirri fi durbi kaadhimaa walii ta'an fedha foon isaanii waliif guutanii wal gammachiisuuf yoo dadhaban rakkoon kun dirqamatti rakkoo qaamotii jechuu hin dandeenyu. Rakkoon kun wal'aansa yaalatiin furamuu ni danda'a. Uumamuu rakkoo kanaatiif ka'umsi ta'a jedhamee wanti tilmaamamu olitti kan ibsame rakkoo saayikoolojii dheebuu walii dhabuu sammuu isaaniiti. Wal dheebochuu dhabuu kan hir'isuufis kitaabni kun gorsitoota dhimma gaa'ilaa fi saala faallaa kanneen yaada furmaataa gumaachan irraa kan walitti qabame akka mata dureewwan isaanitti yaadota furmaataa of keessatti qabatee jira. Rakkoo kanas of eeggannoodhaan duukaa bu'uudhaan wal gorsuudhaan balleessuun ni danda'ama. Haa ta'u malee addunyaan gaa'ilaa inni bal'aa ta'e gaaffiiwwan cidhaa wajjin wal qabatanii ka'an jalaa miliquudhaan dhokatee hafuu hin danda'u. Kunis beekamuu qaba.
wal baruu, walitti madaquu, wal eeyyamuu fi sana booda kaadhimummaa fi cidha booda jireenya waliinitiin darbuudhaaf bu'aa bayii hedduu isin eeggata. Kanas hubachuu dhabuudhaan yeroo cidhaatti haalota haaraa mul'achuu danda'aniin inni dhiiraa yookaan isheen durbaa yookaan lamaan isaanii jeeqamuu ni danda'u. Kaadhimoonni waqtii jaalalaatti ganamaan wal jaalatan galaana jaalalaa baay'ee gad fagoo ta'een liqimfamuu isaanii irraa kan ka'e inni tokko amaloota dadhabbina isaa kaaniif arguuf hubachuufis dirqamuun isaanii amala uumamaa fi namummaati. Mana sirni kabaja cidhaa itti gaggeeffamu torbanoota muraasa dura waraqaa kabajaa jaalalaa erga fudhatanii booddee illee amaloota dadhabbina kanneen walirratti beekin wal irraa argaa deemuu waliif galuu dadhabuunis gidduu isaanitti uumamuu ni danda'a. Akka nama hirriiba yaada isaa keessaa dammaqeetti jeequmsa sodaachuu, tasgabbaa'uu fi furmaata dhabuutu itti fufa. Baay'ee yaaduu, yaadda'uu, yaadan dhiphachuun isaan quunnama. Of eeggannoo dhabuudhaan ta'uu yookaan otoo hin beekin dogoggoroonni dadhabbina walii isaanii bakkee baasuudhaan odeessanii iccitii walii qilleensaa kennuudhaan wal madeessuu eegalu. Jalqabni akkasii waamicha wal sirreessuu irratti yeroo waliif galuun dadhabame eegalee bitaa kan nama galuu fi ammas sirrattutti wal danda'anii waliin jiraachuudhaan dandeettii obsa isaan affeera. Maatiin seera qabeessummaan miidhagee jireenya isaa gaggeeffachaa jiru walitti bu'iinsa fi gufuuwwan baay'ee hedduu ta'an buqqisaa kan dhufe ta'uu isaa dargaggoonni yookaan warri reefu gaa'elatti seenan hubachuu danda'uu qabu. Maatiin jireenya mijataa jiraatan akkasiin kunneen walitti bu'iinsa irraa kan of eeggatan ta'uu isaanii qofa otoo hin ta'in rakkoowwan sababa walitti bu'iinsaa ta'an irraa of eeggachuu qabu. Rakkoowwan sababa walitti bu'iinsaa ta'uu danda'an hundumaa dhabamsiisuuf danda'uudhaaf harka wal qabuu fi wal gargaaruun isaanii tooftaa bu'a qabeessa akka ta'e yaadamuu qaba. Daddafanii jaalalaan kufuu fi mo'amuun yookaan jaalala irraa fagaachuu fi irraa addaan ba'uun bu'aa qorannoo bu'aa bayii hedduu darbee argametu hin ta'in qabsoo tokko otoo hin godhin ta'ee yeroo isaa eeggatee ta'udha. Dhiirri fi durbi tokkoon ammuma wal bira turan kunuunsi inni tokko isa kaaniif godhu walitti miidhaguu fi walawwuun isaan gidduu jiru suuta suutaan gara bilchinaatti jijjiirama. Adeemsa kanaan otoo hin sukkuumamin jaalalli uumamu tokko iyyuu hin milkaa'u. Sababni kun ta'eefis jaalalli mucucaata fi dhangala'aa wanta dhaabbataa hin ta'inii fi kan diigamaa adeemu waan ta'eef miti. Jaalalli kennaa yeroo fi uumamaa waan ta'eefidha. Wanti kamiyyuu ammuma itti baramaa fi turaa adeemu akka jalqaba isaatti yookaan akka waan haaratti nama hin dhiphisu, hin ajaa'ibsiisu. Waqtii jaalalaatti ganamaan wal haasofsiisuun, wal kofalchiisuun akkaataan walitti dhufeenya hundumtuu karaa hundumaatti gammachiisaa fi kan nama hawwatu yeroo ta'utti inni tokko isa kaan yookaan inni dhiiraa ishee dubartiif yookaan isheen durbaa ishee dhiiratiif jaalala waliif qaban ibsuudhaan yoo dubbii baay'isan yoo kufanii ka'an jaalalaan kiyyeeffamuudhaan si malee kan biraa yoo jedhe qaamni biraan dadhabbii malee akkasumas jaalala mi'eeffachuudhaaf gochaa fi jecha hidhata isaatiif amanamuu ni danda'a. Haa ta'u malee jaalalli yeroo fi haalota garaagaraa fagaachuudhaan marfamaa adeemuu gara wal shakkii fi wal muufachuutti jijjiiramuu hin qabu. Sababni isaas kufuu fi ka'uunsaa siif maraadheeraa waliin jechuun mallattoolee walitti of tuuluu, wal yaaduu dhiisuu, jibbaa fi maal dhibdii otoo hin ta'in waqtii jaalalli itti bilchaatuu fi sadarkaa bilchinaa sana irra ga'uu isaaniiti. Eenyu wajjin illee yoo ta'e yoomis taanan amma fedhes yoo ta'e jaalalli yommuu turu bilchaachuunsaa kennaa uumamaa kan hafuu hin dandeenye ta'uu isaa beekuudhaan obsaan olaanii buluun barbaachisaadha. Jaalalli ammuma sadarkaawwan adda addaa keessa darbaa deemu akka kunuunsa isaatti waa'ee gaa'elaatiif hiika adda addaa ta'ee akkasumas faallaa kan ta'e kennuu ni danda'a. Gaa'elli jireenya gammachuu dhuma hin qabne kan itti argatan yoo ta'u akkasumas jireenya qorumsa fi dhiphinaas ta'uu ni danda'a. Ta'us gaa'elli michummaa namoota saala faallaa gidduutti ta'u kan isaan lamaaniif gaaffiiwwan deebisuu otoo hin ta'in jaalalaan kan ijaaramu gammachuu guutuu kan isaan uffachiisu abbaa manaa fi haati manaa saayikooloojii yaada isaaniitiin
jireenya hafuura isaaniitiin, qaba miira isaaniitiin, namummaa